Ummati addunyaa lakkoofsa biiliyoona 8 caaluudhaan himamaa isaan keessatti lakkaa'amanis namoonni salgan kunneen addunyaa biraa keessatti haala jireenyaa biraa keessummeessaa jiru. Dachee keenyarra jiran seenaa namaa keessatti teekinooloojii jalqabaa xaxaa siyaasaaf sanyii wal qooduu hambisee daangaa biyyaa fi fageenya osoo hin daangessiin waliin hojjechuun akka danda'amu kan bu'uura kaa'ee waa'ee buufata hawaasaa addunyaa isinitti himna. Akkam jirtu hordoftoota wiirtuu miidiyaa, an Yoonaas Mangashaati. Hojiin ijaarsa buufata hawaasaa addunyaa bara 1998 eegalee pilaaneetii dachee jedhamtu kanarraa namoonni biiliyoona 8 caalu waliin jiraannaa hunduu akkaataa jiruuf jireenyaa mataa keenyaa qabaannaa garuu dhalli namaa addunyaa kanarra jiraatee darbuu waan waliin qooddatu hedduu qaba. Dhalli namaa akkaataa jireenyaaf sochii guyyuu raawwatuun wantoota bu'uuraa irratti waan wal fakkeessu qaba. Uummata addunyaa lakkoofsa biiliyoona 8 caaluun himamu kana keessaa garuu namoonni 9 dacheerra jiranii isaan addunyaa biraa keessatti haala jireenyaa biraa keessummeessaa jiru. Dacheerraa kiiloomeetira 400 fagaatanii bololi'u. Jireenyi isaanii buufata hawaasaa idil addunyaa International Space Station ISS keessa jiruuf jireenyi isaanii guyyuu wal fakkaata. Warra dacheerra jiru irraa garuu adda. Waxabajjii 2024 qorattoonni hawaa Ameerikaa lama guyyaa 8 turanii deebi'uu fi gara buufata hawaasaa idil addunyaa ISS itti imalan. Garuu xiyyaara samiin isaan qabdee deemtee kan oomisha Boeing taate Starliner qabattee gara dachee deebisuuf amansiisaa waan hin taaneef achuma turuuf dirqamanii. Yeroo ISS keessa kan jiran Saanii Wiiliyaamsiif Baach Wiilmoor guyyaa 8 booda deebi'uuf kan ba'an ji'oota 8tiif achuma turuuf dirqamanii jiru. Bara 2025 asitti waan deebi'an mitii jedhee naasaan buufata kutaa ciisichaa qabu kana keessa namoonni 9 akkamiin jiraachaa akka jiran hawaarra ta'anii nutti himaa jiru jedhanii odeeffannoo BBC'n baaseen. Adde Wiiliyaams iddoo gammachuu namaaf kennuu jettee Ab Wiilmoor bakka kanatti argamuusaan kabajaaf gammachuutti dhagahame ibsa. Garuu dacheerraa kiiloomeetira 400 ol fagaatanii jiraachuun akkami laata? Buufati kun akkamiin ijaarame? Yeroon tajaajila isaa yoo obba'ee maaltu bakka bu'aa kan jedhu irratti BBC'n bal'inaan barreessee jira. Jalqaba irratti ISS akkamiin ijaarame kan jedhuuf ijaarsi buufata hawaasaa idil addunyaa ISS mataa injinariingii fakkeenyummaa beekumsa dhala namaa ta'edha jedhe. Piroojeektiin doolaara biiliyoona 100 oliin dantaa siyaasaa yeroo garii miirri abbummaa dhibamuu fi balaawwan hojii keessatti mudataniin danqameeras. ISS erga bara 2000 dacheerraa kiiloomeetira 400 ol fagaatee hawaa keessa dhaabbate saayintistoonni hawaa qoratan kanneen lammiilee Raashiyaa, Ameerikaa, Jaappaan, Kaanaadaa fi biyyoota Awurooppaa irraa ta'an keessa jiraatanii jiru. Laaboraatoorii saayinsii addunyaa mataasaa qabu orbiitii mataasaa irra bololi'u kan daqiiqaa 90 dacheetti naanna'u addunyaan hojjetteen beektu ISS yoo ta'e malee. Caasaan ijaarsaa toonii 420 ulfaatu dacheerraa kiiloomeetira 400 ol fagaatee dhaabbachuun dhalli namaa akka keessa jiraatuuf oola jedhanii amanuun rakkisaa ture. Ijaarsa teekinooloojii guddicha addunyaa kanaaf gareen biyyoota addunyaa garaagaraa afaan adda addaa dubbatan diizaayina isaa irratti gumaachanii jiru. Caasaalee ijaarsa teekinooloojii akkaan ammayyaa ta'een dabaalaman kuma kurnaan lakkaa'aman erga hojjetanii booda hunda bakka tokkotti walitti qabsiisuun qe'ee akkaan guddaa ta'e tokko hawaa keessatti ijaaranii jiru. Deevis Beeker injinara duraanii naasaa boodarra barreessaa ta'edha. Apollo Shuttle fi sagantaa buufata hawaa keessatti tajaajilee jira. Buufata hawaasaa idil addunyaa ISS ijaaruuf injinaroonni Ameerikaa safartuu dheerinaa fi ulfaatinaa inchii paawundii toonii fi kanneen biroo Imperial Units fayyadamanii turan. Warri Raashiyaa fi Awurooppaa dheerina ulfaatinaa fi yeroo safaruudhaaf sirna safartuu deesimaalaa ta'e deesimaal siistem kanneen akka meetira, kiloogiraamaa fi seekandii fayyadamaa turanii jedha. Kunneen gara tokkotti dhufuutu irra ture. Ulaagaa wal fakkaataan akka addunyaatti irratti walii galame jiraachuu qaba ture jedhe Beeker. Piroojeektichi iddoo hojii dijitaalaa hundaafuu bakka tokko ta'e kan gareen saayintistoota hawaa addunyaa garaagaraa irraa dhufan afaan adda addaa dubbatan waliin ta'uun hojjetanidha. ISS qaamni isaa guutuun erga hojjetamee booda gara hawaatti ergamee orbiitii mataasaa irratti ijaarame.
sirna ijaarsaa ISS keessatti namoonni addunyaa garaagaraa dhibbaan lakkaa'aman hirmaataniiru waliin dubbatanii diizaayinii qaama isaa hundaa erga hojjetaniin booda walitti fidanii jedha astronaatiin shatilii fi ISS Mikaa'el Baaraat onkoloolessa 31 bara 2000 yeroo jalqabaaf gareen qorattoota hawaa dhaabbiidhaan ISS keessa jiraatan xiyyaara samii Raashiyaa Suuz jedhamuun imalan guraandhala 2001 gareen qorattoota Yuunaayitid Steet ergama ijaarsa buufataa kanaaf 6 ta'anii garas imalan achirraa eegalee akkaataan ijaarsa ISS akkaan saffisee kana keessatti gaheen Space Shuttle olaanaa ture kutaalee ISS gara hawaa geessu walitti qabsiisuu fi bakka sirrii akka dhaabbatuuf xiyyaarri samiin kun gahee guddoo gumaachite dacheen addeessa lammataa yeroof turtu argachuuf ogeeyyiin hawaa saayintistoonni mootummoonni addunyaa jajjaboon muddamaa fi kutannoo hojii yeroo dheeraa booda erga ISS ijaaruun milkaanii booda guraandhala 1 bara 2003 xiyyaarri samiin Space Shuttle Columbia jedhamtu osoo gara baqqaana dacheetti deebitu gargar bittannaa'uun lubbuun qorattoota hawaa 7 galaafatame ergamni sun garuu hojii ISS waliin qabatu jedhan hayyuun seenaa naasaa Bill Berry balaan xiyyaara samii kana mudate sagantaa hundarratti miidhaa uume jedhan ijaarsi ISS bu'uura qajeelaa qabaachuun kan hundaa'e sababa Space Shuttle waan ta'eef balaa kana hordofee Ameerikaan tarkaanfii fudhachuun imalli akkasii akka dhaabbatu gochuu irratti harkifatteetti jechuun komatamti duuba waliin dubbatanii xiyyaara samiin gara hawaa akka imalle murteessan tarkaanfiin sun ijaarsi ISS itti fufee akka hin xumuramne danqee qaamni buufatichaa kan Awurooppaa fi Jaapaanitti qophaa'e akkasumas roobootiin Kanaadaa garas imaluuf turan lafatti hafan boodarra garuu teekinooloojiiwwan biyyoota kunneen keessatti qophaa'an gara hawaa geeffamuun buufati hawaa ijaarsi isaa xumurame guraandhala 24 2011 qorataan hawaa Baaraat imala xiyyaara samii Shuttle isa xumuraan gara hawaa imale wayita ISS Xaaliyaan tuuriin irraan darbutti Baaraatii fi ogeessonni hawaa Xaaliyaanii dhaabbata hawaa Awurooppaa keessa hojjetu Paolo Nespoli roobootii Kanaadaan ergite fayyadamuudhaan qaama ISS isa xumuraa Leonardo Medul jedhamu bakka qabsiisan. fincaan dhuguu foolii badaa waliin qooddachuun hanga huccuu tokkoon ji'a 3 turuutti astiroonootonni kunneen jireenya dabarsaa jiru saayintistoonni hawaa buufata hawaa addunyaa ISS keessa jiraatan sochiin isaanii hundi garee ergama kana fudhatanii dacheerra jiraniin to'atama buufata kana keessatti iddoon ciisichaa Harmanii jedhama bara 2009 fi bara 2011 keessa gara hawaa imaluun ISS keessatti guyyoota 104 kan dabarse Niikool Stoot iddoon ciisichaa achi jiru akka mijataa ta'uu hime kutaan boqonnaa kun kompiitara laaptooppii fi bakka astiroonaatonni meeshaalee muraasa kaa'atan adda addatti qaba manni fincaanii adda addatti jira ISS keessatti fincaanii fi dafqi namootaa erga qulqullaa'ee booda dhugaatiif oola astiroonaatonni fincaan isaanii kuusuu qabu hojii ISS keessatti hojjetaman keessaa kan yeroo saayintistootaa fudhatu qaama buufata kanaa suphuu fi shaakallii saayinsiiti guyyaa walakkaaf astiroonaatonni waliin argan kophaa isaanii hojii isaanii irratti xiyyeeffatu. ISS laabiraatoorii shaakallii keessatti hojjetan 6 qaba saayintistoonni waan onnee dhiiga yookaan sammuu isaanii hordofuuffatu kanneen carrooman buufata ISS keessaa ba'anii hawaa keessa bodoli'u astiroonaattiin Kanaadaa Haaris Hadfield yeroo 2 carraa kana argateera dachee irratti foolii wantoota adda addaa simannaa hawaa keessa garuu foolii tokko qofa jira sanas dabnee itti barraa jette astiroonaattiin Biriteen Helen Sharman meeshaaleen buufata keessaa gara hawaatti qabatanii ba'an carallaa hawaatiin dhiibbaan irra ga'a carallaan kun ammoo foolii sibiilaa qofa uuma dachee irratti yoo deebitu fooliin kana dabuu miiraanii hawaa keessatti waqtiin hin jiru roobni sitti roobu qilleensi rifeensa kee irraasuu jette Helen buufata hawaa keessaa guula harkisaa yookaan giraavitiin hin jiru kanaafuu saayintistoonni qilleensa irra bololi'u dhiibbaan kun akka lafee fi qaama isaanii biroo irra hin geenyeef immoo shaakallii qaamaa hojjechuu qabu soorati gara ISS ergamu jiidhiinsii kan keessaa xuuxame ta'uu qaba astiroonootonni soorachuun dura bishaan ho'aadhaan laaffisu
Ergamni gara hawaa wayita taasifamu saayintistoota ISS keessa jiraniif soorata qabatanii deemu. Sooratachi keessaa yeroo dheeraa waan hin turreef yeroodhaan nyaatamee dhumuu qaba. Achitti nyaata filachuun hin jiru. Astiroonaattii taanaan kana beekuun dirqama. Hojiin heddummachuurraa saayintistoonni ISS keessa jiran guddoo dafqu. Ammoo dafqii namarran dhangala'u huccuma keessatti hafa. Huccuu miiccachuuf ammoo maashiniin hin jiru, bishaanis hin jiru. Kanaafuu huccuun irratti xuraa'ee booda qilleensa keessatti darbama. Qilleensuma keessattis gubata. naasaan waggaatti yeroo tokko meeshaalee barbaachisan gara buufata kanaa ergaa. Guyyaan kun warra achi jiraniif gammachuu guddaadha. Yeroo ammaa namoonni 9 orbiitirra jiraatanii achuma ta'anii hojii qorannoo hawaa hojjetu. Waggoota 15 darbaniif guyyuu dhalli namaa addunyaa gadhiisee gara buufata kanaa imala. Namoota dachee irratti walittiin dubbanne faatu achi waliin jiraatu. Buufata hawaa keessa wayita hojjettu siyaasaaf bakki hin jiru jedha Baaraat. Bakka waayyuu iddoo ulfoodha. Addunyaan dippiloomaasii jechuu ni dandeessi. Nuti garuu duuchumatti sagantaa qorannoo hawaa jennaanii jedha. Pirojektiin ISS fiixee beekumsa addunyaati. Pirojektiin qaaliin addunyaa kun doolaara biiliyoona 100 oliin ijaaramee jedhama malee maallaqitti ba'ee isa sirrii namni beeku hin jiru. Kana boodaan gam akka turus hin beeknu. Bara 2015 keessa garuu waggoota kurnattaanuuf orbiitiin akka turu himamee ture. Mul'anni buufata kana ijaaruu ifaajii waggoota 50 olii booda dhugoome. Dhumarraa dhaabbannee yoo ilaallu ifaajii hangi sanaa barbaachisaa ture kan jedhuuf kun gaaffii hin qabu jedhu qorattoonni hawaa. Buufata hawaa addunyaa ISS mataa beekumsa injinaringii fi madda xaxaa siyaasaa jaarraa 20ffaati. Ogeessa waa Beeker humniif beekumsi dilli kun itti dhangala'uun bu'aa buuseeraa jedha. Ni malaa fi biyyoonni akka walitti dhufanii hojjetan, akka walirraa hubatan, akka wal hubatanii fi garas waliin imalan gochuu keessatti fakkeenyaa jedhe. Bara 1998 qaamni ISS jalqaba wayita gara hawaatti ergamu nama naasaa haala ta'e yaadi kun gaarii ta'uu dubbatu arguun rakkisaa ture. Amma nama teknoolojii kana qeequ arguun rakkisaadha. Osoo qorannoo waggaa 10 daballee namni bu'a qabeessummaa buufata hawaa kanarratti gaaffii kaasu waan jiru natti fakkaatu jedhe Beeker. Buufata hawaa addunyaa yeroon isaa dhumaa jiru maaltu bakka bu'a kan jedhu gaaffiidha. Buufata hawaa addunyaa ISS waggoota 12 olii fi addunyaa tajaajileera. Bara 2031tti garuu yeroon isaa ni hobba'a. Yeroo sana maaltu ta'a kan jedhu gaaffiidha. Fakkeenyi tumsa beekumsaa humna teekinooloojii ta'e kun waggaa 7 booda dulloomee hojii isaa dhaaba. Haa ta'u malee addunyaan teekinooloojii gama kanaan eegalteen dhaabne. Guyyuu fooyya'insi saayinsii fi teekinooloojii jira. Haala qabatamaa jiruun addunyaan buufata kana dhabdee gaddi tosoo hin taane isa kana caalee dhufutti gammaduuf jirti. Bara 1998 qaama buufata kanaa Raashiyaan ergitee Zariyaa Moodul jedhamuun kan eegale hojii ijaarsaa ISS seenaa dhala namaa keessatti pirojektii guddichaa biyyoonni addunyaa waliin ijaaran ta'eera. Teekinooloojiin kun diinota waliin hojjechiise, beekumsa walitti cimmisee, humna dhala namaa mul'ise. Raashiyaa fi Ameerikaa kan walitti firoomse teekinooloojii kana gara xumura waraana hololaa fi kufaatii Sooviyeet Yuuniyaan booda biyyoonni humna qabaniin wal qoccolaa turan teekinooloojii mataa beekumsa addunyaa ta'e kanarratti michoomanii. Ogeessi maammata hawaa Ameerikaa Wandi Wiitmaankoob waraana hololaa booda seenaa guddaadha. Yuunaayitid Isteetii fi Raashiyaan akka waliin hojjetaniif carraa guddaa banee jedhe. Toonii 400 kan madaaluu fi sa'aatiitti kiiloomeetira 28 fi 980 orbiitii isaarra dacheetti marsuun kan tajaajila kennu ISS maallaqittiin ijaarame guddaadha. Hojjetamee xumuramuuf maallaqitti ba'ee isa sirrii beekuun rakkisaadha. Garuu hojii bu'uuraa isaa doolaara biliyoona 100 fixe irratti hojiiwwan gara xumuraa irratti hojjetamanis itti dabaluudhaan hanga doolaara biliyoona 150tiin ijaarame kan jedhan jiru. Yeroo ammaa qaamni buufata kanaa dulloomeera. Bara 2031tti orbiitiin ala ta'uun gara dacheetti deebi'a. Qaama bishaanii irratti akka kufusi ibsamee jira. Garuu teekinooloojiin buufata hawaa addunyaa ISS bakka bu'u hojjetamaa jira. Orbiitii pilaaneetii dachee irratti xiyyaara samiiwwan imala namootaaf tajaajilan ISS bakka bu'uu danda'u jedhamanii abdatamu. Naasaan kubbaaniyaawwan akka SpaceX fi Boeing nama gara hawaa geessuun deddeebisu irratti akka hojjetan gahee dabarsee kenneeraa fi kubbaaniyaawwan teekinooloojii
teeknooloojii kunneen buufataalee hawaa keessatti akka ijaaramaniif kontiraataa doolaaraa miiliyoonaan lakkaa'amu kennaa jira. Kubbaaniyaawwan kontiraatii kennameef keessaa tokko kan ta'e Axiom Space kan jedhamu qorattoota hawaa kaffaltii isaaniin imalan xiyyaara samii SpaceX jedhamuun gara orbiitii geessuu eegaleera. Kubbaaniyaan kun bara 2025 kutaalee ISS muraasa hojjechuun itti suphuu eegaluuf abdii qaba. Qaamni itti suphamee suuta addatti ba'uun of danda'ee buufata mataasaa ta'a. Yaada kana irratti beektoonni damee kanaa hundi waliin galle. As keessatti dhimmichi dhimma dinagdee yookaan biizinasii ta'uunsaa shakkii natti uumeera jedhe Jonathan McDowell. Ameerikaan giddugala astiroofiiziksii Harvard fi Smithsonian Center of Astrophysics jedhamutti qorataa hawaa kan ta'e McDowell buufata hawaa bu'aa maallaqa namaaf buusu uumuun nan amansiifne jedhe. Kana jechuun daawwannaadhaaf namoonni akka dhaqan gochuun maallaqa argachuu nan amansiifne jechuusaati. Haa ta'uyyuu malee naasaaf kanneen ISS keessa waliin hojjetan carraa kanatti fayyadamuuf guddoo onnataniiru. Hoogganaan dhaabbata hawaa Awurooppaa Joosef Ashbaashaar qaamolee hirmaannaa qaban hunda waliin akka dansaatti mari'ataa jirra jedhan. Wayita yeroon ISS obba'u akkamiin itti fufnaa kan jedhu guddoon yaachiseeraas jedhan. Naasaa yoo fudhanne immoo maallaqa waggaan ISS tumsuuf ramadu doolaara biiliyoona 3 hambifachuuf kaayyoo qorattoota gara hawaa erguuf qabate isaaf mirkaneessa. Jaarmiyaan qorannoo hawaa kun ogeeyyii gara addeessaatti achirraan ammoo suuta gara Maars erguuf karoora qaba. Naasaan qorattoota hawaa addunyaa waliin hojjetu faana ta'uudhaan buufata hawaa haaraa addeessatti butee ijaaruus barbaada. Buufata kanaan ulaa seensa addeessaa yookaan Lunar Gateway jedhaniini. Ijaarsi buufata kanaa gara xumura waggaa purna kanaa eegalaa jedhas Naasaani. Buufati kun hanga ISS ga'uu baatus garuu egeree fi karaa dhalli namaa gara addeessaa fi pilaanetota achi fagoo jiranitti seenan ta'a jedhamee abdatama. Buufata qorattoonni hawaa irraa ka'uudhaan gara addeessaatti malanii deebi'an ta'ee tajaajilas jedhameera. Ammoo ISS guutummaatti barbadaa'uu hin qabu yaadni jedhus jira. Gariin meeshaa gatii qaalii teeknooloojii addunyaan qabdii jedhamuun dabalame kana balleessuun kisaaraa guddaadha jedhu. Kanaaf qaamni isaa gariin deebi'ee faayidaarra akka oolu yaadi dhiyaateera. Naasaan yaada kana fudhachuuf dhiisuu isaa hin ibsine. Garuu gaafa yeroon ISS xumuramutti dhiyaatu yaada jijjiirachuu danda'a. Kanas ta'u sana yeroon piroojeektii ISS bara 2031 xumurama. Balleessanis deebisanii itti fayyadamanis jechuudha. Bakka saatarii buufataalee hawaa xixiqqoo qophaa'anii jiran fayyadamuun itti fufuu danda'u. Buufati hawaa guddicha addunyaa kun waa hedduu dhala namaaf buuseera, duudhaa hedduus kaa'eera jedhanii qorattoonni kunneen. Hordoftoota wiirtuu miidiyaa waa'ee buufata hawaa addunyaa ISS kan teeknooloojii wal xaxaa ta'ee fi siyaasaaf sanyii wal qooduu hambisee daangaa biyyaa fi fageenya osoo hin daangessiin dhala namaa waliin hojjechuu barsiisee isin biraan geenye garraa waa hubattan abdii qabna. Maddi keenya BBC fi toorawwan naasaati. Ulfaadhaa isiniin jenna.